Hai beetasab akkam jirtu nageenyi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyo. Har'aa lakkoofsa bilbila koos baay'een keessan ni beektu isuma ta'ee dabalataa warra haaraa ta'eef isinan kenna. Tokkoffaa yaada gaafii qabdan akka na gaafattaniif lammaffaa immoo wantoota isin ibsu jira viidiyoo kana gara walakkaatti. Isin hin daganne egaa nageenyi isiniif haa ta'u isiniin jedheera. Chaanala kanaaf immoo haaraa warri taatan seenati sabiskiraayib godha. Warri ilaaltan immoo sheer laayik gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Isiniin jechuu barbaada. Utaallotu qabe garuu waan nyaatu immoo utaalloonni kooroonaa fakkaatee dhufaa jira. Baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuufi. Kanaaf maal jechuun barbaade ni nyaanna. Yaa bassoon akkana bichaadha dhufeen beektu. Kajeelee akka jettan beektu qorobennaa laaltan sana. Homaa gochuu danda'u gaanii kun akkatti nyaanna. Maal jechuun barbaade namoonni kana booda ammaaf yeroodhaaf jechuudha. Naannoo koo qofa namoonni jirtanii meeshaa isinii bituun ni danda'ama. Naannoo koo qofa warri jirtan yeroo kanatti. Garuu kan biraa immoo kana booda na dubbisu warri barbaadan jechuudha. Naannoo koo warri taatan fakkeenya ati eessa atis kan jedhu baay'ata walisoodhaan shawaa lixaa walisoo jechuun baay'een keessa walisoo immoo wallaalta wancii beekuu dandeessu yookiin immoo darbanii buttaa jiraa dhaqu jechuudha. Walqixxee darbanii jechuun walisoo darbanii. Garuu ammaaf kan hin carraa'umaa jiru warreen naannoo koo jirtan. Naannoo walisoo jirtan na beektan ganaas na bartanii. Lammaffaa yeroo baay'ee horii minaamina isiniin nan kenna jechaan ture. Kennee beekaa kennuutti jira. Namni kennee firigi jiraachuu danda'a. So bakka bu'ee isinii kennuu hin danda'a. Eessa jira warra akkanaa waan jettaniifan gaafii koo yaadan haasa'e keessatti eessa biyya kam keessatti jira akkamitti kennama warreen jirtu jechuudha. Kanaafi isa yoo barbaadan bakka bu'ee akkan isinii kennu hamma galtatti yoo barbaadan itti gaafatamummaadhaan jechuudha. Meeshaa dhiyootti akkam bitee isinii hirbu yoo barbaadan dhiyootti amman xiqqoo siqaa deemutti jechuudha. Ji'oota dabalachaa deemutti sana booda deemuu hin danda'a. Akkuma duraanii fagoo sirguu hin danda'a jechuudha. Kanaaf na dubbisuu dandeessu isiniin jedha. Lammaffaa immoo waa'ee lafaas kana dura nu bituu dandeessaa biyya kee rakkasaa fakkaataa yeroo haasoftuu naan jettanii jirtu. Manni bargiit ammaa naannoo kanatti waddadaa jira baay'ee widdiidha jechuudha. Amma fedhe yoo ta'eyyuu manni lafti mana ofirraa qabu miliyoonaa gadiin argama. Eessini abdiin kennu yookiin bu'inarraa yookiin kaameraa rukutee deemi kaadhu dhaqi shibira. Kaadhu dhaqi shibira siifallaadha. Ishi kaameraa rukutee ni ga'a. Kamera na jala jisita. Kamera na jala jisita. Deem yookiin. Kanaafi maal jechuun barbaade seetanii bassoo nyaachaa namni afaanii qabu haasaan hin barbaachisu jedhanii nan dhaaba. Kanaaf maal jechuun isinii barbaade kana yoo barbaadan isaan kana natti himuu dandeessu. Lafa duwwaadha. Lafti duwwaanuyyuu dhugaa dubbachuu fi hin jiru isaatii kana yoo akkam 708 bareeda iddoo kaartaa hin qabne qabu iddoo daandii siraatan bahi argattu jechuudha. Garuu isa kaan rakkasaan 500nis 400nis argachuu dandeessu. Inni amansiisaa miti. Daandiin yookiin immoo asiin ba'a jedhamee yaadamne jechuudha. Yeroo baay'ee akkan isinitti himaa ture. Kanaafi isa kana isiniif himuun barbaade. Yeroo baay'ee keessan na gaafattu deebisuu hin dandeenye. Deebisuus immoo akkamittan deebisasa jedhu. Maaliif hin danda'u barbaadu yoo isiniin jedhee hin mufattu duraan hojjechaa ture waan ta'eef isarra zimmi isiniin jechaa ture jechuudha. Yaada naa barreessaa turtan keessatti. Amma garuu haala ta'een itti nan seenaa. Booda immoo sirriitti hojjechaa tura. Itti fufa jechuudha. Akkuma duraan hojjetetti. Garuu warreen duraan isinii bitaa maatii isinii qaqqabsiisaa ofii keessanii dhuftanii fudhachaa turtan meeshaa yaada barreessaa. Daawwattoonni koos
akka laalaniif jechuudha. Gatiin bitaa turerraa, meeshaan bitaa turerraa, filannoorraa kaatanii namoonni baay'eetti gammaddan akka jirtan beeka. Isini yoo feetan viidiyoo hojjedhaa erga dhuunfaa keessatti meeshaan ati bitte sana fakkaata iddoo sanatti natti dhagahame isa sanatu sana jedhaatiin eenyu godha ani poosti gochuu daawwattoota koof immoo poosti nan godha jechuudha. Yaada qabdan isin warri duraan isinii bitaa ture jechuudha. Dhugaa dubbachuuf isa gubbaa kana meeshaan ijoollee amma Adaama, amma Shaashamannee, amma Hoolotaa asiin amma butaa jiraa gadi ani hin beeku dhufanii fudhatan na bira waan isaanii haa tolu ba'aan irraa hambisanii amma fagootti fedhaa dhufanii meeshaan bitee argitanii kan itti gammade qofaan argee kan hin beeku jechuudha. Inni tokko maal dubbachuun barbaade meeshaan bitu sanatti ani dhugaa dubbachuuf namoonni tokko gatii gaafachaa turte naan jedhan. Maaliif namni amma warreen mi'a bitan akkaataatti bitan baay'een keessaan beekuu dandeessu. Warreen hin beekne immoo isin ibsuu hin danda'a. Maaliif namni tokko ulaagaa baafatee kaa'e namni mi'a bitu jechuudha. Mi'a 100 siifan bita yoo jedhe ammana gatii dadhabbii. Maaliif namni sun hojii isaa biraa dhiiseet hojjechuu deeme waan ta'eef jechuudha. Fuulduraa fuudhee mucaan fe'ameetu jira. Mucaan midhaan biraa se'aatu bishaan obaasee ila bishaan obaasitti baay'atee jira. Bassoo nyaanna bassoo fudhadheeni otoon isinitti haasa'uuf hin tolu jedhee achi kaa'ee Saamu'eel qarxam gochaa jira. Daa'imni immoo nama rifachiisa kan afaan isaa qaba. Kanaaf ulaagaan warreen meeshaa bitanii akkami seetanii durumaan qabeetu namni meeshaa 100 sii bita jedhe tokko 100 barbaada yoo jette waan 100 sana bituu fi sa'aatii hammamii guyyaa akkamii akkatti fudhatu yaade gatii dadhabbii isaanii kaffalama. Eenyumaafuu warreen meeshaa bitan akkasii jechuudha. Ani garuu isa kanas koomantii naa barreessaa viidiyoos hojjedhaa kenna. Nama tokkoon amman kana dura suuqii otoon hojjedhu suuqii koo cufee daa'ima soon guddisuu daa'ima koo mana kaa'ee sa'aatii guyyaa meeqa walitti funaanee mi'a bitu yoo nama tokkoon birri kana naa kaffalta jedhee gaafadhe kamuyyuu gaafadha. Ani takkaa jedheen beeku. Dhugaa dubbachuuf garuu isaan keessaa namoonni yaada gaarii qaban kan giddiidhaan hadaraa haadha keessa naanaan jedhanii namni dirqama kaardii guuttadhu jedhee yookiin aga kana fuudhinaan jedhe jira. Aga kana naan isiniin jedhu immoo gatii amma kana guddaa miti jechuudha. Isaa didee jechuudha. Garuu namni tokko meeshaa yeroo bitu yeroo kamuu ammuma warri bitaa deeman namni tola isinii bitu hin jiru. Gatii dadhabbii isaanii argata jechuudha. Anillee kana booda osoo hin bitee jechuudha gatii dadhabbii koo. Maaliif meeshaan amma sana bitu barmeelii harkabootiin bita fakkeenya shiiniin bita gundoon bita gabaa tokko keessaa argattu waan kana gabaa tokko keessaan argattan iddoo ta'e deemtanii gaariidhaan bajaajidhaan yeroo keessan guyyaa 3-4 guddaniiti meeshaa sana walitti fiddu malee suuqii tokko keessaa miti kan argattan. So ani nama hojii hin qabne miti jechuudha. Fakkeenya namni tokko namni akkas bitu nama hojii hin qabne miti nama hojii qabu waan ta'eef hojiidha jedhee hojjeta waan ta'eef gatii dadhabbii isaa ni argata jechuudha. Haalaati wajjin walii galteen kun nama sii dadhabu. Warri keetu siin ergama nama kaadhu waan abiti qottoo siin jedhu namni siin jedhu jiru. Baajaaji sii kaffalaatu dhaqii biti siin jedhu tole namni siin jedhu jiru jechuudha. Fakkeenya isa kana namni kamuu irratti walii galaa beekuu dandeessu. Haala kanaan itti deemama jechuudha. Yeruma kamuyyuu jechuudha. Ana garuu ijoolleen baay'een na gaafatu. Kifiyyaa gaafachaan turre naan jedhu. Kan maaliin jedhaan ani beekus jechuudha. Beeka akka namni akkasitti bitaa ture garuu baay'ee isaa naman ijoollee daawwattoota koo waan ta'aniif baay'ee isaa ijoollee biyya koo waan ta'aniif dhugaa waaqayyo dubbachuuf wanti irraa guurrachaa yookiin gaafachaa yookiin fudhachaa ture hin jiru jechuudha. Akkasin isiniin jedha. Isa kana booda na dubbisuu dandeessu bilbilaanii gatiin ani ittiin bitus immoo hargaa turtanii jechuudha. Meeshaadha. Akkam isiniin jechuu barbaade yeroo nasii fakkeenya irkabooti abbaa gadaa tokko 500 bitaa ture warri Adaamaa maal jechuudha ijoolleen achi bitan 2500 bidhe jedhanii isiniif gadhiisaa turan. Buttaajiraas haa ta'u, iddoo biraas haa ta'u, Amboos haa ta'u, Wallaggaas haa ta'u, ijoolleen meeshaa bitan baay'ee Arsiis haa ta'u, Asallaas haa ta'u.
Garuu hunduma isaa argaa turtan. Barmeeliin ani ijoollee akkuma